begin by praising Allah. We praise Him, we seek His help, and we ask for His forgiveness. And we seek refuge with Allah from the evil of ourselves. Rabbi farsun jalqabna. Isa farsinaa isa gargaarsifanna. Araarama isa kadhanna. Badii teenyarraa isatti maganfanna. Akkasumatti samtuu badiin teenya nutti fiddurraa isatti maganfanna. Nama Rabbi qajeelchee namni jallisu hin jiru. Nama Rabbiin karaa jallinaarra dhiises namni qajeelchu hin jiru. Rabbi khubaa isaa gabbaramuu haqa kan godhatu ta'uu ragaan ba'a. Akkasumattis Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabricha Rabbiitiif ergamaa xumuraa ta'uu isaa ragaan ba'a. Amma eenyummaa kiyyeessinaa himu. Eessaa akkaan dhufe isinitti himu. An Taanzaaniyaa Daaree Salaamitti dhaladhe. Abbaan kiyya yeroo sanitti bulchiinsa koloneeffattootaa keessatti hoogganaa ture. Sunis kolonii Impaayera Ingiliiz kan ammaan tana bittirnaa'e jechuudha. Impaayerri sun hanga yeroo dhiyootti Impaayera akkaan bal'aa ture. Tokko sadaffaa dachii tanaatis to'annaa fi jala oolfatee ture. Ammaan tana iddoo muraasa qofaatu hafe. Yeroon akkamitti jijjiirama. Impaayerri guddaan sun akkamitti qofe. Kun barumsa Rabbiin Quraana keessatti akka irraa hubannu nu taasise. Dachii keessa deemuun ummata isiniin duraa ummata humnaa fi jabina guddaa qabu haala kamiin akka qofan laalaan hin jee. Waan ummatoota jajjabaa sanirraa hafe akka xiinxallu nu taasise. How the mighty have fallen. This is a lesson that Allah subhanahu wa ta'ala calls us to in the Quran. To travel the earth and see the consequence. See what happened to people who came before you, who were mightier in power and strength, and see what is left of them. So anyway, my father, a colonial administrator, that's where I was born in Tanzania, and they named me Anthony Wadsworth Gavin Green. Hundaafu abbaan kiyya bulchaa koloniiti sababa saniifin Tanzaaniyaatti dhaladhe. Anthony Wadsworth Gavin Green jaanii maqaa naa baasan. Wadsworth maqaa Poland. Sababni isaa haati tiyya sanyii Poland. Poland waan taateef hordoftuu amantii Kaatooliki. Isin isaanaaf obboleessa kiyya Duncan Charles Alexander Green hordoftoota Kaatoolik gaarii ta'anii akka guddannu nu goote. Eega dhalannee booda mana barumsaa bultii Kaatoolik Roomaa beekamaa tokko keessatti galmeeffamne. Bakki nuti itti galmoofne iddoo manaksoonni jiraatanii fi itti barsiisani. Manni barumsaa kun Ampleforth College jedhamuun beekama. Magaalaa Yorkshire keessatti argama. Kunis gama kaaba Ingiliizi. Wayita umriin kiyya lama guutu Daaree Salaam gadhiisnee baane. Obboleessi kiyya London dhalate. Wayita inni ganna 8 guutuu fi anammoo waggaa 10 guutu gara mana barumsa kanaa ergamne. Gaafa umriin kiyya 10 guuterraa kaasee mana barumsa qophaa'ina Ampleforth College kana keessaan ture. Gara mana barumsa qophaa'ina Ampleforth College kana ergamuu keenyaan dura haati teenya akkaataa sagada Kaatoolikii fi waan hedduu nu barsiiste. Akka amantii Kaatoolikitti namni isin itti heerumuu qabdu dhiira amantii Kaatoolik hordofu ta'uu qaba ture. Isin garuu san dhiistee nama amantii jibbuutti heerumte. Sababa kanaaf isin nama Kaatoolik gaarii akka hin taane amanti. Rakkina isii kana ammoo anaaf obboleessa kiyya nama gaarii godhuun bakka buusu yaadde. Halkan tokko ni yaadadha kadhannaa tokko na barsiiste. Kadhannaan sunis kadhannaa warra Kaatoolikiin yeroo hedduu jedhamu. Wayita waan akka callee harkatti qabatanii lakkaa'uun hedduminaan kadhannaa san jedhan. Kadhannaan beekamaan kunis Hail Mary jedhamuun beekama. Akkana jedhan. Hail Mary, Mother of God, blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Now, Hail Mary, haadha gooftaa, dubartoota dachii tanarra jiran cufa keessaallee dubartii filatamtuu. Firiin gadaameessa keessaatis filatamaadha. Kun ceesisa jalqabaati. Wayita umriin kiyya 9 haadhatii Hail Mary haadha gooftaa jettuun dhage. Kana booda gooftaan akkamitti haadha qabaachuu danda'a jeetiniif gaafadhe. Gooftaan jalqabaa fi xumura qabaachuu hin qabu. Gooftaan akkamitti haadha qabaachuu danda'a? Kana booda wantoota kanneen irratti yaaduun jalqabe. Eega Maryam haadha gooftaa taate isin gooftaa guddaa ta'uu qabdii waan jedhuun yaaduu jalqabe. Kunniin gaafilee jalqabaa sammuu kiyya keessatti uumaman. Eegaan gara mana barumsaa deemee hedduu barachuu fi hedduu qorachuu jalqabeen booda dhugumatti gaafileen dabalataa hedduun sammuu kiyya keessa yaa'u eegalan. Gara iddoo konvenshin bakka cubbuu fi itti himatanii qeesiin dhiifama namaaf godhuun deemaa turre. Akkana fakkaatutti yoo xiqqaate waggaatti yeroo tokko waan kana ni raawwan. Tarii sanii olis ta'uu danda'a. Garuu namni tokko yoo xiqqaate yeroo tokko yookaan yeroo murtaawaa waan kana raawwachuu qaba. Qeessonninis badii dalayde hunda himachuu yookaan amanuu qabdaa yoo badii ta'e hunda himachuu baatte konfeshiniin takkaa'u nisaan keessuun sirriin ta'uu akkasuma badiin kan keetis siif hin dhiifamuu jaan. Mee dubbii tana xiinxala. Manni barumsaa kan ijoolleeti. Ijoolleen achi keessa baratu umriin isaanii 10 takkaa'u 19 ta'uu danda'a. Ijoolleen xixiqqoon tunniin badii isaanii hunda ni himatu jettanii yaaddu. Sanirraa namoo wanti ajaa'iba badii teenya namoota nu hooggananitti himachuu keenya. Isaantu nu to'achuu jira. Inumaan achi booda wanti kun waan nu basaasuudhaan to'annaa fi jala nu galfachuudhaaf shira xaxaa jiran jeetii yaadu eegale. Kana booda maaliif jeetiin gaafadhe.
Badiin dalagasitti dhufee himachuun kiyya maaliif akka barbaachisee boonaa himi maaliif qajeela gooftaan akka dhiifama naaf godhuun gaafanneen jeen. Akka Yesuus barsiisetti akka macaafa qulqulluutti kitaabni duraan jiru akka himutti Yesuus Kiristoos abbaa keenya jechuu qabdan jee barsiise. Abbaa keenya samii jiru maqaan kee qulqullaa'u mootummaan tee haa dhuftu akkuma samii gubbaa jiru dachii irrattis waan balleessine nu dhiisii warra nutti balleessaniifis dhiisii jallina irraa nu tiisii badii keessattis nu dhiisiin waliigallee kadhannaan jiru isa kana. Ceesisa biroo keessatti maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu kan jiru bakka itti dabalan qabu. Sun waan kitaaba keessa jiru miti itti dabalaniiti. Qajeela wangeelaa ilaaltan abbaa keenya kan jirutu jira. Abbaa keenya wayita jettu badii raawwatte hundaaf gooftaa dhiifama gaafataa jirta. Dilii teetis jechuudha. Kanaafuu akkamitti gara qeesii tokko dhaquun dhiifama akkanaaf godhu isa gaafadha. Waan isaan naan jambeetu yoo gooftaa gaafachuu barbaadde gaafachuu ni dandeessa. Garuu gooftaan si dhagaa jiraachuu isaa beekuu hin dandeessu naan jaan. Waliigallee kanaafuu rakkoo jabaatu na mudate. Wanta kanarratti rakkoo jabduu mudadhe. Barsiisaa bataskaanaatiinis waliigaluu hin dandeenye. Dabalataanis rakkoo akkaan jabaa tokkos ni qaba. Sunis dhimma gooftaan nama teeju. Waa'ee kanaa waan xiqqoo isinii ibsuun barbaada. Wayita umriin kiyya 11 ta'u abbaan kiyya Masritti dalagaa argate. Dhaabbata Barclays kan Kaayirootti argamutti hoogganaa olaanaa ta'ee muudame. Magaalaa Kaayiroo keessatti baankii Barclays bananii turan. Waggoota itti aanan 10f ayyaanni yoo jiraates achiin dhaqa. Ingilizitti barumsaan baradha. Ayyaanaaf ammoo gara Masriitiin deema. Warroonni lixaa waan takka irratti nu amansiisanii jiran. Wanti isaan irratti nu amansiisan gammachuu fi qabeenyi wal qixaa jecha jettu. Yoo gammadaa ta'uu barbaadde yoo jiruu gammachuu jiraachuu barbaadde maallaqa si barbaachisa. Sababni isaa yoo maallaqa qabaatte makiinaa gaarii bitatuu dandeessaa, televizyina gaarii qabaachuu dandeessaa, filmoota ni ilaaltaa, ayyaanaaf gara biyya biraa deemtaa. Wantoota kanneen hunda ni bitattaa nuun jaan. Jireenya kee gammachuudhaan dabarsuudhaaf wantoota kanneen hundaatu si barbaachisa. Umrii keenya guutuu wantoota kanneen nu himaa turan. Garuu dhugaan jirtu sanii miti. Ejjitiyyaas dhimma kanaaf na banamte. Waayitaan gara mana barumsaa deebi'ee deemu gaafileef gaafachuun jalqabe. Akkasumas dhugumatti manni barumsaa na jibbisiisuu isaaf man dubbachaatiin ture. Keessattuu mana barumsa bultiin jaalanne. Waan hundarraa maayiloota hedduu fagaadhee gadaamii Yoorkishaayir keessa maaliif akkaan jiraachaa jiru beekuu hin dandeenye. Nama hundarraa illee fagaadheetiin bakka kana jira. Maaliif? Wanti kun hundi maaliif ta'ee jeetiniif gaafadha. Jireenya Masri ammoo haalaan jaaladheetiin ture. Wayitaan gara Ingiliz deebi'u ammoo maaliif hin jaa. Bakka kanatti gaafilee garagaraa gaafachuun jalqabe. Haayyoon jiraachuudhaa maali? Maaliif asitti argamne? Sababa maaliifii uumamne? Wanti kunniin hundi maal jechuudha? Jaalala jechuun maal jechuudha? Jiraachuun maaliif? Taa'ee waan kana xiinxaluun jalqabe. As gara mana barumsaa wanti hin dhufeef jabaadhee hojjechuudhaan qabxii gaarii argachuudha. Yoo san gara yuunivarsiitii gaarii deemee digirii gaarii argadha. Itti aansuudhaan dalagaa gaarii argadhee maallaqa hedduu argachuu hin danda'a. Kanaafuu wayitaan guddadhee fuudhee ilmaan argadhu. Anis deebisee ijoollee tiyya garuma mana barumsaa qaalii kana erguu hin danda'a. Isaanillee jabaatanii hojjechuudhaan digirii gaarii argatanii dalagaa gaariis qabaatanii wayita ijoollee argatan maallaqa gahaa ijoollee isaanii gara mana barumsaa sanii ittiin ergan argachuu danda'an. Waliigallee wanti ni yaade kana haayyoon jireenyaa isa kana jeetiniif gaafate. Lakki haayyoon jireenyaa isa kana jechuu amanuu hin danda'uun hin jedhe. Kanaafuu deebisaa gaafii tanaa barbaaduun jalqabe. Deebisaa barbaaduudhaaf ammoo bakkarraa bakkatti deemuu osoo hin taane taa'eetumaan yaaduu jalqabe. Qorachuun jalqabe. Amantiiwwan kaawwanis ilaaluun jalqabe. Haayyoon jireenyaa maal akka ta'e amantiin hubannoo xiqqoollee taatu naa kennoo jiraatee jeetiin barbaadu eegale. Wayita umriin kiyya 19 guutu wanti jabaan tokko na mudate. Wayitaan boqonnaadhaaf gara Masrii deemu san waggaa 10 keessatti nama tokko qofaatu dhimma islaamummaa irratti haasa'u gaarii na waliin haasa'e. Awwaa'ee amantii kaatoolikii irratti gaaffilee hedduun qaba. Haa ta'u malee namni tokko yoo kaatoolikii irratti gaaffii kaase amantii saniif gaachene ta'uudhaafin hidhadhee qa'a. Waardiyyaa amantii saniitiin ta'a. Amantii sanitti dhugaan amanuu baadhuus yeroo wanti akkanaa mudatu amantii san cinaan dhaabbadha. Huwwaan walitti bu'aati. Sammuu tiyya keessa gaaffilee hedduun qaba. Garuu wayita namichi Masrii kun gaaffii kaasu maal beeka jechuun jalqabe. Allammii Ingilizii. Eegaa inni keenya daqiiqaa 40 godhameen booda gaaffilee haalaan salphaa ta'an muraasa na gaafate. Gaaffileen kunniin hanga har'aatti sammuu kiyya keessa ni jiran. Namni kun Iyyasuus gooftaadha jettee amantaa naan jedhe hin jeen. Itti aansuudhaan Iyyasuus masqala irratti du'ee jira jettee amantaa naan jedhe hin jeen. Kanaafuu gooftaan du'ee jira jettee amantaa naan jedhe. Wayita inni akkas jedhu waan Maayik Taayisan dhufee booksiin fuula keessa na dhee na fakkaate. Haalaan ajaa'iba natti. Sababni isaa wanti inni yeroo sanitti hubadhe amantii duraan amanaa ture hin gowwoomaatiin ture jechuudha. Anis if keessatti gooftaan du'ee jira jee hin amanuun if hin jee.
gooftaa ajjeesuu hin dandeessu. Waggaa kana hunda keessatti waan wayii baradheetiin jira. Waan wayiitti akka amanu godhameetiin jira. Wantoota kanneen barsiifamaa ture garuu yeroo hunda gammachuun natti hin dhagahamu. Garuu nama tokko qofaatu dhufee waan sammuu kiyya keessa deemaa ture hunda na keessaa baase. Jechoota salphaan rakkoo kiyya hunda naaf qulqulleesse. Laal yoo kana amantee yoo kanattis amantee sanittis amanuu qabdaan hin jedhe. Wanti inni nan hubadhe gooftaan duu isaatti amanuu dhabuu kiyya. Garuu maal akka ta'e beektu waan kana isatti himuun barbaadu. In clear, simple terms, look, if you believe this and you believe this, then you must believe that. And I realized that, no, I didn't believe that. But you know what? I wasn't going to admit